Asii yani giddiin gara tirii asiisan. Mujatti asii nyaadhu. Ishi. Asii nyaadhu muyatti maal taate sil. Haadha ijoollee sadiiti bar. Haadha ijoollee lamaa fa'a. Yookaan immoo ijoollee maan qabdu heerumtee akkas waggaa takka bichaa teettee jaarsii ergate baasaboora itti baase. Asii muyatti asii nyaattu. Hinya. Habibti itti seente dhossan qabdu silaayyuu kadhattee waan birooti maal godhu guddaa dhattee kun qanfanne ruuzii maa qanfatta. Guddaa dhattee kun qanfanne miti maal godhu ruuzii qanfatta. Jaarsanii kaa ittiin hidhanne takka ijaarsaa bira buutee hin qanfanne maal godhu ruuzii qanfatta. Wallaahi maa ruuzii qanfatta. Ruuzii qanfatti bar. Achi guyyaa takka san wal arganii biraa deema. Deema guyyaa takka wal arganii takka sana guyyaa sadii achi yookaan guyyaa lama waliin oolee biraa deema. Gaaf kan quban qabu. Kuta inni gara tabira. Suuraa gizeetti erga kunoo. Jedhetti erga akkan akka eeta biraatitti. Surree namaa fa'a ergifatee. Jaakura keessa taa'ee jechuudha. Du'aaniyyaa keessa taa'ee. Tabira jana kute. Sun miskiina garaa nafe. Tagaaf dura dhatti san garaa nafe. Hafe tagaaf dura waame san garaa nafe. Lubbu. Sanuyyuu bari yoo mukbeetti beta erga ji'a sadi geette. Namni tokko ka inshaallah garaan kan kee bulii diddami yeroo mara bulii diddami shani sidhu. Yeroo hundaa bulii diddami shani sidhu. Amma ji'a kana bulii diddami shan irra taree bulii 15 ol yookaan bulii diddami ol taree jira garaan kan kee haa jennu. Maali ruuzatu na keessa miliqayyattee guyyaa kana hunda oficha dhiftee moo? Nama hin zollomin jetti. Maal nama zollomaa nama dhageeffadhu. Ani isin himaa jira malee nama hamataan jiru. Abdalla Kadir Muhammad illee hamataan jiru. Bulii diddami shan irra ol taree jedhe. Ji'a kana ka bulii diddami shan irratti si dhufu. Ji'a kaan bulii 15 bulii 20 gahe. Ruuziitu miliqayyattee jedhifte moo? Qilleensa jijjiirame jettee jedhifte moo? Maali jedhiftee haga sigga himena kin? Maal irratti jedhiftee guyyaa sun geette? Sanuu achuma amma. Lubbuu. Bar maal akka ta'e hin beeku garaan kiyyaa gaadhaanatti hin dhufne. Maali? Guyyaa takka sanii wanni hafuun jiru deem jedha. Deem abbaa achi wallahi guyyaa takka sanii wanni hafuun jiru. Keessattuu ka gara arsiif baalee kun faati. Waan guyyaa takka kan akka waan qumbaa wayii keessa buusee xitti ishee dheem fudhatu. Wallahi ishee dheem fudhatu. Ishee dheem fudhatu. Ka gara arsiif baalee kun faati. حاجة كم صوفني مدة ما كم سيجنا مع السلامة حبيبي مع السلامة توكلت لله أهلا وسهلا كوت أنا جيت مالي أبا وانا كسر انجرو ديم جدا وانا كسر انجرو ديم والله ما جتشو هاي قوياتا كساني مو لا إيه لا مالي قد إن شاء الله قنبا مالي قد وانا تقد مالي maal eeggatame wanna eeggatte maal chaansii biraa hin qabdu jechuudha. Ilmoo san baasuudhaaf yookaan ilmoo san onna jechuudhaaf maswaannata kanfalta. Maswaannata kanfalta jechuudha. Maswaannata kanfalta. Jireenya kan kee hunda jechuudha qaama keetitti deebi'uun ni ulfaata. Dhiibbaan eenyuun irra jira dhiibbaan sira jira. Kokkolfaa fuutee bobbooyaa deettee akka gaafa duraa fiigaa fuudhan sun hin jiru Habibti. Taaksiin gaafa duraa si erge sun wabii siin ta'u. Kutee Habibti sirra. Taaksiin gaafa duraa si geesse sun. Hin jiru Habibti. Hin jiru. Mana fooloo godhuun dagatinaa isin. Mana fooloo godhuun dagatinaa. Warri mana kana haaraya mana kana qaqqabaa fooloo godhaa. Hin jiru. Dhiibbaan ka'ee nu ta'a akka dubartii ta'a. Attam goonaree akki gootu hin dhalta Habibti. Hin dhalta. Akka gaafa duraa fuuteen dhalii guddisi.
maal goon hin dhaltaka akkam haa goon uree jetti godhattee fuute dhali yookaan ammoo takka mala saayinsii fayyadamu oovarii yoo dhufe wantichi takka mala saayinsii fayyadamu takka ammoo shaanta kan kee keessa akkuma mikiyaajii hin dhabne san shaanta kan kee keessa bishaan haayilaandii diqqootii fi kiniina wannoon dhabin akka godhatteetiin balbala isaa geetteetiin jetteen osoo isa nagan fuudhin gixxim biftiti akka balbala jala geetteen parastaamoolii hin dhabin shaanta kan kee keessa bishaan haayilaandii takka hin dhabin gixxima biftiti udhaqqabi daddafi udhaqqabi Muhammadoon Abu Mazraan Muhammadoon Abu Mazraan kisaaraadha سنين كده كيس عرادة محمد أبو مزرعة الله مصلي ربي محمد أبو مزرعة مرة هاقب وتكنت فايدان تكونو كان فرقي دي كنا دايوزني يجو دوبرتين تاكا غافا وان تاكا يتنا مسيري ما يرتي وان تاكا غافا دوبرتين يتين كدراسو نكنت وكنا ولي فايدة ما ترتاني كدراسا وان تاكا دوبرتين جنة كدراسا نكنا ولا ولين ترتاني fayyada maa ture akkasitti an fayyadamaa ture na fayyadee jira kaa garuu nan salphifne ba akkuma ati jette sanuu yoo ta'e fayyadamee jira nan salphifne jechuu itti fayyadamee jira kana kun nama binti ta'e sun tahajjabattu tun jechuu takkana tana kun ta'asiin dura odoosiin kaarotii waliin gangalattu abbeeraan itti dhufe takka yaadattanii jira odoosiin kaarotii waliin gangalattu abbeeraan suudii irraa ta'e daawwale osoo abbeeraan sun suudii irraa abbeeraan sun itti dawwaluu baate kisaaraa keessa galle jechuudha guyyaa san birrii guurramoo atta ta'an kanaafuu of eeggannoo tolchaa an akkanumaan isin jechuuf bara of eeggannoo tolchaa gaafa isin gorsu anis keessa jira ani rakkoon qabu kiniin illee fayyadamaallee haa turu ijaazaallee deemaa haa turu zooraallee haa turu dhugaallee sakkaraallee haa turu rakkoon qabu garuu gizee isin gorsu isinumaa wajjin of gorsaa jira isiniif galee warroonni amma warroonni dhiiraa gizee madaa keessan tuqanii jedhan jechuudha warroonni teettanii nyaachuu barattan dhugaadha hin sukkaaroftan amsoore warroonni jechuudha akka waan ulfa garaa qabdaniiti dubartiin manatti isin hordataa turte dhugaadha isinitti hin dhaga'ama. Ati baalagee keessallee cillixxa jette cillixxa jette baalagee keessallee gin baalagee ta'eetiin agatti masaniyyuu jaalala namaatiif hordoftoota qabaachuun keessa hin dinqisiifne. Kanaafuu hamma dandeessaniin of eeggadhaa of laalaa dubartoonni dhiirri rakkoon qabu bakka barbaade bulaa bakka barbaade oolaa bakka barbaade gala. Wanni kaleessa isinirra gahe wanni kaleessa isin miidhe wanni Dubaayitti isin miidhe Kuweeti isin faana hin dhaqin wanni Kuweetitti isin miidhe Suudii isin faana hin dhaqin isin faana hin dhaqin amma dubartoota takka takka fatu heerumtee osoo abbaa manaa jala jirtu takkiniin fayyadamtutu jira. Dhiirri feete dhiiruma fedhe haa ta'u dhiiruma fedhe inshaallah muxawwaa haa ta'u. Si fuudhee nikaasii hidhatee ati isa jala osoo jirtu kiniin fayyadamta taanaan isa jala osoo jirtu ilmoo garaa si baasuudhaaf deema taanaan fuuldurri ati dhiira sanii wajji qabdu kasaaraadha. Laa ilaaha illallaadhaan nikaadhaan walitti dabalamtanii ilmoo garaa si baasuu kiniin si nyaachisu. Waggaa 8 waliin jirta waggaa 9 waliin jirta ilmoo takka irraa hin qabdu. Maali faayidaan kan kennina kennu? Mee maali faayidaan keessan? Maal godhuu heerumtan? Ilmoo takkallee tanaan irraa dhali habiibti ilmoo takkallee tanaan irraa dhali ilmoo dandeessan guddifadhu ilkaan ciniiniiti. Listirootti hin xadhagi guddifadhu malee hin nyaatin kiniinii dhiira halaala jala teessee. Dhiira halaala keetii jala teettee du'ii badi malee kiniin hin nyaatin.
du'ii badi malee abbaa manaa kan kee halaala jala teette. Taadaa inni si kiniini si nyaachisaa ilmoo si garaa si baasisaa kamitti ilmoo dhalchaa jira mee ati jettee yaaddaati gizee wajjin jiraattu kan. Kamitti ilmoo dhalchaa jira inni. Dhiira ufumaa balleessitanii kaatanii gaafa inni balbala gadi bahee ammoo aartan. Habiibii kiyya humna isaa ta'a alarra bahee dubartii birootitti hobobsuun tana ilmoo isaatitti osoo fixatee ala bahee dubartii birootitti hin hobobsuun inni. Mana keessatti si'ii fi ilmoo ofiititti yoo fixate ala baheetiin dubartii birootitti yeroo hobobsuun qabu. Sigalee ilmoo gaafa ilmoo sadi qabaate yoo ati ilmoo tokko qabde ilmoo tokko sirraa qaba. Sa'aatii dubartii biroo waliin haasa'uun qabu. Dhaltanii ilmoon takka jidduu tanteetiif ta'a isaa hin jirtu. Amaru jaarsa jaartiin mana keessatti walloltee akkuma tasaa ilmoon yoo waa balleessite yoo maal jedhe waayyuu dubbatte ilaalanii kolfanii araaraman. Ilmoon walitti araarsiti. Fiddee ilmoon walitti araarsiti. Waggaa 8 waggaa 9 wannummaa ati zim jettee ijaazaa bichaatti buutuuf malee yookaan ijaazaa itti hin bu'iniiti zim jedhiiti habiibtii tiyya qollofadhuu taa'e balbala kan kee. Hin bu'in ijaazaa itti. Wannummaa ati ijaazaa itti buutuuf hin jiru habiibti. Eega tadaa ilmoo si dhalchuu qaanfatee kamaalitti ka ijaazaa itti buutu. Kaayyoo qabna. Kolleejjiidha moo kolleejjii eebbifamarta moo yuunivarsiitiidha moo maali kaayyoon keessan? Maali kaayyoon kan kee? Kaayyoo qabna ammatti ilmoo argachuun feenu. Kaayyoo qabna. Ofii kaayyoo qaba galgala gallan ofii jaartii ma wajji rafa. Kaayyoo qabna. Gaafa kan maayitsaniin kan kee jijjiitee maayitsaniin kan kee gaafa 0/0 si ta'eetiin jedhe achi si darbee tama biraa fuudha inni. Wallahi achi si darbee tama biraa fuudha. Osoo kaatanii biyya gallee arganna ilmoo maal goona diqqoo dalagannee gara biyyaa galla. Diqqoo dalagatee gara biyyaa gala gaafa gara biyyaatti gadi bu'eetiin jedhe. Yaa mucaa kiyya mucammaan kiyya maal ta'e jettee haati mucaadha isiidhaaf mucaadha. Mucammaan kiyya maal ta'e ta'us billa tana haadha ofii fuudhe. Ati kiniiniin fuula si jijjiire hojiin biyya ambaa fuula si jijjiire qilleensi biyya ambaa fuula si jijjiire si galee dhaltee ilmoo hin qabdu fuulli kan kee walitti sunturaa walitti caccabaa deema welkam tokkee koo. Fuuli walitti sunturaa deema gaafa kan akkana mucammaan kiyya maal ta'e rabbiidha haadha ofii fuudhee gale akka isaa fuudhe maal haati isaa akkana jirte ta'us billaa inni argitanii tafuulii walii caccabe rabbiin jette nuun hin jedhin itti arbe. Harbii fi ilkaan nuun hambisiin mucaa kiyya sila intalti dayaallee hin jirtu. Mee ati yoo rabbi jedheetiin jedhee maal qaba yoo fuuteetiin jette. Maal qaba yoo fuutee jette. Fuudhita biraa silaayyuu dhalaa hin jirtu an ilmoo tantee arguu fedha. Gaafa duraa ilmoo sirraa baasaa ture. Gaafa duraa kiniinii si nyaachisaa ture. Maayitsanii kan kee 0/0 godhee gaafa kan deemee biraa fuudhaa jechuudha. Ati maal taatee kolkolee mana keessaa distii fataatee hafta ispoonjii distii miiccan fataatee hafta jechuudha. Chaansii biraa hin qabdu maayitsanii kan keessi gubate maayitsanii kan keessi jijjiirame jechuudha. Kiniiniin amma isin nyaatan kun shaashii gurraacha biyya kennaa saniin beektanii akkasin maayitsanii keessan isin fixa maayitsanii keessan isin kukkute gadaamessaa ilmoon keessa jirtu kan gadaamessaa ilmoon keessa kuufamu kana baxaxaxaxaxax godhee isin fixa akka sooftii bishaan keessa godhee. Adadumatti liqimsitanii kukkutee isin fixa. Waan isaan irraa gadi xaap jettu san bichaa hin kukkutu beekaa kiniinni isin nyaatan kun gadaamessaa keessanillee akkasuma kukkuta. Waan tubboo isaa keessaa baatu san bichaa miidha isin fakkaata isin. Isinillee akkasuma isin miidha. Akkasumatti isin fixa. Yenee fiqir mana abbaa Abdallaa jirta fooloo godhi. Argitanii? Warri mana haaraa mana fooloo godhan gochuun dagatina. Kanaaf ahama wallaalummaa kiyyaati kuni. Warroonni dhiiraallee dubartii teessan taburuutti hajamtu haadha manaa tante taburuutti hajamtu. Tafuunduraaf baay'ee yeroo ammaa karaa salphaadhaayyuu salphaadha. Wanni salphaan maali beektanii dhiironni nu caalaaf shaala. Nu caalaaf shaala dhiironni. Mee ilaalaa inuma laalaa. Gaafa bultii sii waliin ijaarrachuun feene waa'ee bultiyyuu sii waliin hin mari'atu. Isinii galee gaafa bultii sii waliin ijaarrachuun feene waa'ee bultii keessaa galchee sii waliin hin mari'atu. Dhiirri bara.
Waa'ee ma bultii keessa galcha si waliin hin mari'atu. Akkasuma beektan dhiira bultii isin waliin hin feenu. Waa'ee bultii keessa galcha si waliin hin mari'atu. Gasi baasee jechuudha waan barbaade siif godhee ol si deebisa. Garuu waa'ee bultii isin hin mari'atu. Mallaqa fedhe sitti hin baasa. Haga fedhe mallaqa fedhe sitti hin baasa. Addunyaa fedhe sitti hin baasa. Hanga fedhe jechuudha. Mallaqa fedhe sitti baasee haga fedhe waan barbaade si godha. Garuu si fuudhee ni kaasi godhachuu abbaa fardaa wal si barsiisuu. Warri kun gaafa waa'ee isaanii hudduu isaanii irra bishaan abuuftu kun akkana ayyani. Anin jedhi jala kana taa'e taaptaapiif koppilinkii godhaa dhageeffadhu quba afaan kaadhu. Quba afaan kaadhu aamin jedhi taaptaap koppilinkii godhaatiin dhageeffadhu. Taaptaapiif koppilinkii maaf hin goone akka waan mana kan ammame. Taaptaap koppilinkii sheer maaf hin goone. Thank you galatoomi lubbuuti yoomaan barbaachisu ishii. Taaptaap koppilinkii sheer godhaa dhageeffadhaa. Gatii isin kan falchiisaa yoo taaptaap gootan. Isiniif galee. Kana maal inni wanni jiru maal jechuu barbaade seetan. Waa'ee bultii keessa galchee jiru isin hin mari'atu. Dhiirri bultii isin feene waa'ee bultii keessa galchee isin hin mari'atu. Haadhaan wal sin barsiisu, abbaan wal sin barsiisu. Yeroo hundaa onneen isaa guutuu miti akkasii sitti haasa'uudhaaf. Yeroo sitti dawwalee hunda wanni inni sitti haasa'uu jiraate waa'ee ma fedhiiti. Waa'ee ma fedhii. Akkamiin si argaa, akkamiin si waliin jira, akkamiin si waliin maal godha. Waa'ee fedhiiti karoorri isaa guddaan xiyyeeffannoon isaa guddaan waa'ee fedhiiti. Waa'ee ma fedhii sitti haasa. Waa'ee ma bakka guyyaa takka si argee. Siniif galee. Siina nanaasa waa'ee bultiidha. Du'ee bada malee. Amma dubartoota garii takka fa'atu jira. Dhiira tokko fa'aa harka buutanii warroota. Kati sigara osoo argitee baraatti. Wallaahi billaahi. Jettanii warra hirrifatanii boodantu jira silkii isaa keessa teessanii. Isinirra cufateen deemu. Us jedhi xiyyiitii. Isinirra cufatee fan deemu. Cufatee deemaa bara. Dantaa isaatii miti jechuudha. Boottee saqqalamtee fannifamtee hajaa isaatii miti. Dantaa isaatii miti jechuudha. Sirra gaccifatee si biraa deema jechuudha. Osoo garuu rifannoota si qabaate osoo inni boo'u ati biraa cufattee hin deemtu dubartiin mee. Osoo inni boo'u osoo inni aaru cufattee biraan deemtu. Gara na laaffisiin xiyyiiti. Thank you lubbuuti galatoom. Osoo inni aaru osoo inni boo'u cufattee biraan deemtu ati. Inni garuu osoo ati booda osoo ataartu cufatee si bira deema. Eessa dhaquudhaaf cufatee si bira deeme jettee yaadda. Akkamitti cufatee si bira deema. Abbaa manaati jechuun nama gadda keessii waliin qoodate. Sinii galee nama gadda keessii waliin qoodate. Nama hammeenya keessii waliin qoodate.